Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni channel Ibba Muslim. Arra barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi barnoota bareedaa tokkoon isiniif qabadee dhufe barnoonni keenya kanarraa maal yoon jettan hojii onlaayinaatiin isiniif qabadee dhufe jechuudha. Hojii onlaayinaa baay'ee amanamaa fi baay'ee murteessaa kan ta'e jechuudha. Hojii onlaayinaa baay'ee salphaa fi baay'ee murteessituudha jechuudha. Hojiin tun waan inni itti fayyadamee maallaqallee withdraw irraa godhee harkeen gama keessan fide jechuudha. Arra barnoota kanarraa waliin ilaalle jechuudha. Hojiin tun maal yoon jettan gaafii qofa deebisuudha jechuudha. Teelegiraamii keessan irratti gaafii isiniif kennaa gaafii san qofa deebisuudhaan doolaara irraa hojjechuu dandeessin jechuudha. Ji'a tokko keessatti yoo xiqqaate doolaara 200 ol irraa hojjechuu dandeessin jechuudha. Yeroo ammaa kana maallaqa Itoophiyaatti doolaarri 200 meeqa ta'a kana isinumaaf hin dhiisee jechuudha. Isiniitu na caalaa adda baafachuu qaba. Arra barnoota kanarraa waliin ilaalla video kana keessatti akkaataa itti galmooftan irraa kaasee akkaataa itti maallaqa keessan irraa baafattaniin jechuudha. Karaalee salphaadha qaba jechuudha. Maallaqallee irraa withdraw godhuudhaaf kaardii moobaayilaa faadhaan irraa guuttachuu dandeessin jechuudha. Karaalee salphaa qaba. Arra barnoota kanarraa waliin ilaalla. Obboleeyyan channel keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuudhaan hanga dhuma barnootaan na waliin tura. Kallattumaan karaa barnoota. Galmaa'uudhaaf dura linkii harkachuu qabda waan ta'eef linkii kana harkachuudhaafis YouTube keessan keessa galtaniituma maaliif linkii kanaan galmaa'uun nu barbaachise yoo kan jettan taate kooyinii 100 firii harkattan jechuudha. Boonasii yoo linkii kiyya kanaan galmooftan kooyinii 100 harkattan jechuudha. YouTube keessan keessa galtaniituma abbaa muslim jettanii sarchi gootanii chaanalii kiyya jala galtan jechuudha. Eega kana chaanalii kiyya jala galtanii booda bakkuma moorii ijoo kanarratti tuqattan jechuudha. Asumaan namoonni chaanala keenya kanaaf haaraa tatanillee viidiyoo duutos jala jira. Viidiyoon kun viidiyoolee barnootaati seenaatii irraa baradhaan isinin jaa. Linkii teelegiraama kiyya harkachuudhaafis bakkuma moorii jettu tanarratti tuqattan jechuudha. Bakka moorii ijoo kanarratti gizee tuqattan akkanatti Facebook, Telegram jeenuu video jechuudha. Telegram kan ijoo kanarratti yoo tuqattan directuma chaanalii kiyya jala keessa isin galchee jechuudha. Karaa biraatiinis harkachuu dandeessin jechuudha. Isin agarsiisu karaa biraatillee bakkuma link ijoo kanarratti yoo tuqattanis bakkuma link ijoo kanarra yoo tuqattanis akkanatti isinii fidaa jechuudha. Akkanatti isinii fidaa Telegramii kiyya akkanatti isinii fidaa jechuudha. Facebook, Telegram jee akkanatti isinii fidaa. Telegram kan ijoo kanarratti yoo tuqattan directuma chaanalii kiyya keessa isin galchee jechuudha. Irratti haa tuqadhomma. Gizee kanatti irratti tuqattan booda akkanatti search godhee teelegiraamii keessan keessa isin galchee jechuudha. Namoonni teelegiraamii keessan update hin godhin Play Store keessa galaatii update godhadhaa jechuudha. Dursa osoo hin galmaa'in update godhattan jechuudha teelegiraamii keessan. Akkanatti teelegiraamii kiyya keessa isin galchee jechuudha. Teelegiraam chaanalii kiyya jala gizee galtan linkiin kun kunootii durumarra jira jechuudha. Linkii kanarratti tartakka kilik gootan jechuudha. Linkiin kun kunoo durumarra jira. Linkii kanarratti tartakkanii tuqattan. Gizee akkanatti linkii kanarratti tuqattan booda akkanatti isin galcha jechuudha. Gizee linkii kanarratti tuqattan akkanatti search godhee isin galcha. Kanjoo kanatti ammallee tartakkanii buutan jechuudha. Start kanjoo kana gizee tartakka tuqattan booda akkanatti isinii fide jechuudha. Ammallee start kanjoo kanarratti ni tuqattan jechuudha. Gaafii qofa deebisuudhaan maallaqa ajaa'ibaa irraa hojjechuu dandeessan jechuudha. Gaafii qofa deebisuudhaan gaafii isiniif dhiyaatu qofa deebisuudhaan maallaqa irraa hojjechuu dandeessan jechuudha. Akkanatti hanga inni isiniif fiduu eedan jechuudha. Akkanatti amma gaafiilee nu gattarreessaa jechuudha. Gaafiilee fi hundaa'u akkanatti nu gattarreessaa. Gaafii 10 nuuf kenna jechuudha. Tartakkatti gaafii 10 nuuf kenna. Gaafii 10 keessaa'u hanga deebistaniin harkachuu dandeessan jechuudha. Gaafii takka deebisnaan kooyinii 20 olii sassaabbachuu dandeessan jechuudha. Amma gaafii tan eegaluudhaaf bakkuma start quiz jettu tanarratti tartakka kilik gootan jechuudha. Gizee kanatti start quiz tanarratti tuqattan booda kunootii akkanatti nuuf fidaa jechuudha. Dura waan wanti isin beekuu qabdan tokkoffaa sekondii 60 keessatti gaafii tana deebisuu qabdan jechuudha. Lammaffaa ammoo deebii sirrii ta'ee harkachuu qabdan jechuudha. Bakkuma start earning joo kanarratti tartakka kilik gootan jechuudha. Akkanatti amma gaafii nu gattarreessaa jechuudha. Amma gaafii duraa na gaafatee jira jechuudha. Gaafii duraa tana na gaafatee jira yes godhee biraa dabru jechuudha. Ammallee akkanatti naa fidaa jechuudha. Akkanatti naa fidaa gaafii lammaffaa naa fidaa. Sakaddiin teenya gubbaarraa isaabbachaa jirti jechuudha. Sakandii teenya laallachaa deemuu qabne jechuudha. Akkanatti naa fidaa kanallee afur tokkotiin bira dabaraa. Isin na caalaa dubbistanii adda baafachaa gaafii tana dubbistanii deebisaa deemuu dandeessan jechuudha. Kanaan isiniif adda baase yoon jee amma sakandiin na dhumti waan ta'eef anamma isinumarraa irruma deemee isin garisuuf jechuudha. Illeentiin maal nyaattinaan jaa kanuma gubbaa kanarratti tuqadde jechuudha. Ammallee irrattiin tuqaddaa gaafii tana keessaa meeqaan harkaddaan ilaaltan jechuudha. Gaafii 10 siiqannaa jechuudha. Tartakkatti gaafii 10 siiqannaa amma gaafii 5 harkaddeen jira jechuudha. Gaafii 5 harkaddee doolaara 10 naaf hisaabee jira jechuudha. Doolaara 10 naaf hisaabee jira. Ammallee kanatti naaf fidaa jechuudha. Gizee gaafii 10 fixxan booda osoo sakandiin isinitti hin dhumin kunootii kunguraan hunjee jira jechuudha. Kunguraan hunjee jira bakkuma okkeetu tanarratti tuqattanii jechuudha.
akkanatti isin deebisaa jechuudha gizee gaafii kurna fixattan booda akkanatti isin deebisaa jechuudha gaafii tan amma asirra deebitanii hojjechuu dandeessan jechuudha yoo feetan isinumaan dandeenyaan hanga barbaadan hojjechuu dandeessan jechuudha sa'aat akka keessatti waan guddaa irraa hojjechuu dandeessan jechuudha waan kana kanuma waliin ilaallu ta'a silaan telegiraama kiyya guddaa irratti isin gadisee hedduun irraa hojjedhee jira jechuudha toora kooyinii kumaa fi wayitiin irraa hojjedhee jechuudha kooyiniin dhibba takka izaaba doolaara takkaa taate jechuudha amma bakka withdraw jettu tanarratti tuqannee ilaallu jechuudha bakka withdraw jettu tanarratti tuqannee ilaallu jechuudha akkanatti master cardii baafachuu dandeessa jechuudha akkasumatti visa cardiidhaan baafachuu dandeessa moobaayiliidhaan illee siimiidhaan baafachuu dandeessa jechuudha akkasumatti piipaalaan baafachuu dandeessa jechuudha baankiidhaan illee baafachuu dandeessan jechuudha wanni kun waan bareedaa jechuudha karaalee hedduu takka qabe jechuudha siimii cardii keessan irratti illee maallaqa isaa dabarfachuu dandeessan jechuudha amma akkaataa siimii kaardiin illee itti baafattan isin agarsiisu jechuudha akkaataa siimii kaardii keessan irratti illee maallaqa itti dabarfachuu dandeessan isin agarsiisu jechuudha ibbood irraa deebi'ee isin agarsiisu jechuudha ammallee bakkuma withdraw jettu kanarratti hin tuqanne jechuudha bakkuma withdraw jettu kanarratti hin tuqanne isin agarsiisu jechuudha gizee kanatti bakka withdraw jettu kanarratti tuqannee kana nuuf gattarreessa jechuudha waan nuti itti maallaqa itti baafachuu dandeenyu jechuudha bakkuma kanarratti tuqanne jechuudha bakkuma puunii joo kanarratti tuqanna gizee kanatti asirratti tuqattan booda bakkuma gubbaa kanarratti siimii koodii biyya keessa jirtaniitii fi siimii keessan guuttattan jechuudha eegas booda withdraw doluma kanarra jirti withdraw manii irratti ni tuqattanii jechuudha gizee kanatti tuqattan maal isin hinjaa jechuudha doolaara 2000 guutuu qabdanii jechuudha doolaara 2000 guunnaan kallattumaan maallaqa keessan irraa baafachuu dandeessanii jechuudha kooyinii 2000 gizee isin guute doolaara 200 isiniif ta'a jechuudha doolaara 200 kana kallattumaan irraa baafachuu dandeessan jechuudha doolaara 200 jechuun birrii Itoophiyaa eera 20 wayii ta'a jechuudha namoonni karamiin irraa baafanne jettanii rakkattan jechuudha waan kana hojjedhaa galmaangaa yeroo isteeppii withdraw san hanga daangaa san guuttan jechuudha withdraw irraa godhuu ga'e jechuudha doolaallee keessan withdraw irraa godhuu ga'e guyyaa 14 booda baafachuu dandeessan jechuudha yeroo bakka kana isiniif ga'e piipaala kiyya isinitti nan kannaa piipaala kiyya irratti doolaalicha naa dabarsitan jechuudha daayirektumaan akkaawuntii baankii keessan irratti maallaqa isiniif ergaa kanaaf itti rabbashaminaa waan kana dhugaan hojjedhaan isinin jaa obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraaybii laayikii sheerii godhuu hin dagatinaan isinin jaa hanga barnoota biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura